Jirraa jirtuu filee miidiyaarraa arramoo akkamiin akka Itiyoo Koodersii onlaayinii baratan isinitti agarsiisa. Weebii irra erga seentanii booda www.itiyokoders.it erga jettanii booda fuula kana isinii fida jechuudha. Erga fuula kana isinii fidee booda Get Started kan jedhu irratti okay jettu. Erga Get Started jettanii booda Welcome to the course isiniin jedha. Sana booda koorsiiwwan jiran isin filachiisa jechuudha. Koorsii kana keessa kan barachuu barbaadan tokko filattanii enroll irratti gootu. Fakkeenyaaf Artificial Intelligence ta'uu danda'a, Android ta'uu danda'a. Enroll erga jettanii booda login to continue isiniin jedha jechuudha. Login to continue kan jedhu irratti okay erga jettanii booda sign up with Google kan jedhutu isiniif dhufa. Sana irratti erga okay jettanii booda gara emailii mobaayilii keessan irra jirutti isin geessaa jechuudha. Sana booda emailii mobaayilii irraa qabda yookaan Google account keessan irratti okay erga jettanii booda continue jettu. Achirratti erga continue jettanii booda kallattiimaan isin seensisaa jechuudha. Erga seentanii booda start application isiniin jedha jechuudha. Start application irratti okay erga jettanii booda wantoota inni barbaadu 14tu jira. Wantoota guutamuu qabanii required question kan jedhamutu jira. Isaan sana keessaa tokko tokkoon hin guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf country yookaan nationality keessan Itoophiyaa kan jedhu irratti guuttu. Naannoon immoo Oromiyaadha. Naannoo Oromiyaa kan keessan erga guuttattanii booda umurii keessan meeqa keessatti akka argamu reenjiidhaan kaa'ee jira. Reenjii sana keessa irratti okay jettu. Lakkoofsa bilbilaa keessanis ni barreessitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessanis lakkoofsa ittiin fayyadamtan sana ni barreessitu. Sadarkaa barnoota keessanis ni barreessitu. As keessa kan hin jirre yoo ta'e as ergootu. Sana booda gosa barnoota ittiin barattanii as keessatti irratti ni cuqaaftu jechuudha. Eessatti akka barattanis kolleejii isa ta'uu yuunivarsiitii iddoo itti barattanii ni barreessitu jechuudha. Erga ulaagaan ni gaafatu kana tokko tokkoon erga guuttanii booda eessatti akka miindeeffamtanii jirtanis akkasumas immoo iddoo miindeeffamtanii jirtanitti tajaajila meeqa akka qabdan ni guuttu. Haaluma kanaan maaliif itti galmoofta kan jedhu as keessa maaliif akka galmooftanis ni guuttu. Eessaa argitee galmoofte kan jedhus irratti ni hojjettu jechuudha yookaan irratti okay jettu. Akkamiin akka odeeffannoon kun isin qaqqabe erga gootanii booda start learning jedha jechuudha. Congratulations erga jedhee booda baga gammaddee galmoofteetta jechaa jira. Barnoota eegaluu tafaa jechuudha. Amma koorsii Android Developer Fundamentalii kana start gootu jechuudha. Barnoota kana start erga gootanii booda koorsiiwwan barachuu qabdan isiniif tarreessaa jechuudha. Koorsii kana tokko tokkoosaa isinii tarreessaa tokkoffaarraa kaatanii start gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Android kana irratti welcome to edit kan jedhu tokko tokkoosaa tokko tuqaa lama jedhee tokko tuqaa sadi jedhee itti fufaa jechuudha. Isa kana tokko tokkoon barachuutu isinirraa eegama jechuudha. Yeroo barattanii tokko tuqaa tokko erga fixxanii booda tokko tuqaa lamatti isin dabarsa. Viidiyoon hin jira. Viidiyoo sana ilaalaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane wanta baratan sana yoo barbaadan viidiyoo inni barsiisu sana daawunlood godhachuu illee ni dandeessu jechuudha. Tokko tuqaa tokko erga fixxanii booda next gootu. Tokko tuqaa lamatti dabartu isas next gootu. Tokko tuqaa sadii tokko tuqaa afur jedhee itti fufaa jechuudha. Yeroo fixaa deemtan next gochaa deemtu jechuudha. Haaluma kanaan your community dha. Join your community naawdha. Isa kanas community yookaan seera isaa keessatti wantoota barbaachisantu jira. Gaaffileen isin gaafatu kana tokko tokkoon irratti kilik gootu jechuudha. Kilik erga gootanii booda itti waliigaluu keessan submit gootu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kuizii garaagaraan as keessatti hojjetullee yookaan isinii kennu hunda isaa maal gochaa deemuu qabdu hojjechaa deemuu qabdu jechuudha. Hojjettanii erga fixxanii booda submit gootu. Inni iyyuu yoo sirrii gootan ta'e waan isiniin jedhu qaba fuula taanutti isin dabarsaa jechuudha. Question to jedhama fakkeenyaaf thanks for completing that dha. Gaaffilee kanas ni hojjettu jechuudha. Yeessattanii submit gootu. Yeroo isin hojjechaa deemtan inni iyyuu maal gochaa deema right isin gochaa deema jechuudha. Tokko tuqaa lama tokko tuqaa sadii jedhee anama fakkeenyaaf tokko tuqaa jaarra ga'een jira jechuudha.
Ammas viidiyoo kana bantanii barnoota isaa dhaggeeffatanii daawwachuu qabdu jechuudha. Isa erga daawwattanii booda ammas maal gootu next gootu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo viidiyoo sana buufattanii download godhatanii kaa'attanii yeroo biraas irraa hordofuu ni dandeessu jechuudha. Amma gara koorsii lammaffaattis dabartanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Lamatti gaafa dabartan immoo lama tuqaa tokko maal jedhee deema haga koorsii fakkeenyaaf androidiin kuni koorsii 6 qaba jechuudha. Koorsii 6 qaba waan ta'eef inni xumurarra jiru fakkeenyaaf ammas certificate of completion dha. Certificate kana gaafa barnoota kana barattanii xumurtanii koorsii 6ffaa irratti waa'ee maalii jira waa'ee certificate jira jechuudha. Certificate fudhachuudhaaf qormaata qoramtan qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma certification assessment dha. Assessment isin gaafatu qaba jechuudha. Gaaffii 20 qaba. Start certification assessment kan erga jalqabdanii qormaata isaa qoramtanii fixxanii booda certificate argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf carraa kan itti fayyadamaa isiniin jenna waan dhaggeeffattan